Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan toosallaa jiru jalatti argamtan. Nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoona eegdanii egaa akka dhiifamaa viidiyoo kana waraabuun dirqama natti ta'eetidha. Meeshaan gisee galuu yeroo baay'ee yeroo akkanatti waan akkanaa kan nama mudate. Ijoolleen mufattu ni jirti waan ta'eefidha jechuudha. Oduu sagaleen kiyya cufamee jiru viidiyoo kana akka waraabu kanan dirqame. Ijaaf qalbii keessan irraa na hambisaa utaalloo na qabeetu jira. Kanaafidhaan isiniin jedha. Egaa ka viidiyoo kana share gochuun dagatinaa warroonni chaanala keenya faarawaa taatan hoggaaraattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'an isiniin jedha. Asuma meeshaalee haarawaa kaaseenee jira. Meeshaalee haarawaa kana akka laaltaniidha jechuudha. Keessattuu waraabuuf kanan dirqame akkasuma yeroo darbe isinitti himeen ture meeshaa obboleettii tokko baay'ee biteen haalli naami jechuu didee osoo hin waraabin. Ishii bichaa keessan ergee fi galchee akkamitti miidiyaarra naa oolchuu diddaa hagga jedhamu gahee jechuudha. Obboleettii sana ammallee kanaan durallee viidiyoo hojjedheen dhiifama gaafadheen jira. Bira gahee fi bira gahuu baatee hin beeku. Ammas dhiifaman jedha jechuudha. Maaliif meeshaa guutumaan guututti keessan suuraa biraan gahee viidiyoo doon irratti hin hojjetin hafe. Amma qaxxituma kaa'isaa viidiyoo ijoolleen tanaan dura laaltanii jirtu. Amma kanan dubbadhu waa'ee meeshaalee obboleettii keenyatti meeshaan haaratti dhufe kamiidha. Meeshaan jiru kamiidhaas kan jedhudha jechuudha. Meeshaan obboleettii keenya amma kan boru karaa mana isheetitti yookaan karaa maatiitti sokka jechuudha. Kaartooniin isaa kana asumaan teebilii mana kiyyaallee ijoolleen na gaafachaa turtan. Egaa akka asumaan laaltu mana kee teebiliin kan akkamitti kan jettan ijoolleen na gaafachaa turtan jirtu jechuudha. Asumaan isin laaltu teebiliin soofaa kiyyaa kanaadha. Soofaa immoo uffata irra jira. Achiin waaqa wayyaana viidiyoo isaa isiniif waraaba waan ta'eef laaltanii. Egaa kan meeshaa addisii asumaan kan haarawaa seenan burcuqqoowwan kun haalota afuriinidha kan seenan jechuudha. Diizaayiniin isa garaa waaqaa fakkaatudha. Piingii kana akkasuma immoo akka warqaammaa ta'ee kan jirudha jechuudha. Hababaan isaa kun baay'ee bareeda. Dhugaa dubbachuu fi jookiiwwan kun addisii seenanii. Gatii isaanii na gaafattu. Amma gatii amma irra jiru sunitti himaa meeqan akkam bitee viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadhaa laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaanala keenya faarawaa tatanootti sabiskiraabii godhaa maatii keenya taasiniin jedhe. Asumaan immoo egaa akka dhiifama haala jeequmsa sagalee kiyyaa haala funyaan kiyyaa waanuma hundarrattu dhiifama isiniin jechaa. Xiqqoo waa'ee biradistii kanarraa dubbadha baay'ee kara biradistii osoo hin darbiin. Waa'ee feermuusii isaanii feermuusii kanaatan dubbadha baay'ee bareedu. Dhugaa dubbachuuf addisiitu seena kan yeroo darballee obboleettii keenya karaan boo'itti fe'ee adiidhaan bitee amma immoo kana dhufe jechuudha. Yeroodhaan sokka wanni hunduu baay'isee saffisaan deemaa jira jechuudha. Meeshaan biyya keenyatti kunis baay'ee tokko bareeda. Isiniin jechuun jaaladha. Biradistiin kun maalidhaa fi 6 yookaan 7 yookaan 5 jira. Akkamitti sadii ta'ee jechuu dandeessu. Biradistiin kun baay'ee orjinaala dhalaala. Biradistii abbaa 5 gurguramanidha. Biradistiin kun abbaan 7 jiru abbaa 5 biradistiin kun obboleettiin keessa 3 bichaan barbaadaa jettee egaa akka irraa naa qoodan jechuudha. Maamiloota koo ijaa ta'anii fidhamanii baay'ee biradistoonni kaartooniin isaa kunoo kanaadha. Kaartoonii isa kunoo gubbaarra isinitti mul'atu kanaadha. Kaartooniin isaa irraa gonkumaayyuu irraa addaan hin bahu kaartooniidhaan jechuudha. 5 gurgurama. Ejaa maamila koo ta'anii fidha jechuudha. Kunooti meeshaan hundi isaatu kaartooniin kunooti. Kan kanaallee kaartooniin isaa kunooti. Egaa kabajamtoota maamiloota keenyaa kanan isiniin jedha meeshaan obboleettii keenyaa kana fakkaata. Egaa kana yaada qabdanis hoggaa jiraattan saanduqa koomentii jalatti akka barreessitan abdiin qaba. Baay'ee asumaan kana isiniin jedhu jookii kana bitadhaa ijoolleen baay'een tanaan dura jookii warqaammaa turkii bitattanii jirtu. Jookiiwwan adda addaa bittanii jirtu jechuudha. Dhugaa kun baay'ee siimboo qabeessadha. Burcuqqoo kana tokko fuudhee odoo isinitti argisiise illee baay'ee tokko gaarii ta'a. Yookaan maafuun illee akkanaan hin jenne jechuufani burcuqqoo baay'ee bareedudha. Kunooti. Wanni keessatti baay'ee bareedu. Biffee keessatti ijoolleen meeshaa hojjisiifattanii galfattanii hedduu bareedu. Egaa halluu kana baay'ee obboleettiin keenya natti filatee fi halluu addisii haarawaa jookii waanuma bareede qarshiin koo yoo irraa hafe waanuma ija keetitti tole naabiti naan jennaan obboleettiin kuni wanni ija kootitti tole wanni faashinii dhufe jookii kanaadha. Jookii kanan biteef jechuudha. Egaa jookiin kuni amma
kuma lamaa fi dhibba saddeetiin jira. Eengadda kanan bite jechuudha. Kuma lamaaf dhibba saddeetiin nan bite kanaadha. Amma immoo gaafa deebu meeqa akka ta'u hin beeku. Baay'ee meeshaa ayyaantuun hin dubbattu naan jettu. Egaa ka dubbachuu dadhabee osoo hin taane gaafa ji'a lamaa ji'a sadii hin booda gaafa dhuftan meeshaan kun bakka kanatti argamuu dadhabuu isaadha jechuudha malee waan biraatiif miti. Haala kanaan na hubattan jedheen abdii qaban isiniin jedha. Egaa kana fakkaataa dhiifamaa viidiyoon illee diraatii qabaachuu baate sagaleen koo isin jeeqe isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa haala kanaadhaan qopheessa fi jira guyyaa boruuf deemaa eessa deema naan jechuun keessa hin oolu. Karaa mojoo deemaa mojoo fi adaaman immooyyuu baay'ee walitti dhiyoodha. Isiniin jedhaa kana rakabootiin illee akkasuma meeshaa isa sahaanii kiloobalii kana jechuudha. Sahaanii kiloobaliin baay'ee amma baay'ee gabaa keessaa immoo baduuf deemaa jiru jechuudha. Bakka hundatti hin argaman. Meeshaa yeroodhaa yerootti jijjiirama ijaa ta'eefu warroonni isa barbaadan bitachattanii teessisuu dandeessu. Baay'ee sahaanii kiloobaliin kun baay'ee murteessaadha. Nyaataallee biffee dhiyeessanii gaafa ho'isuu barbaadan jalaan sibiila waan ta'eef ho'isuudhaaf baay'ee tokko gaariidha. Bitachuu dandeessu, itti fayyadamuu dandeessu. Firiijiin sahaanii firiijii sunillee hedduu bareeddi. Egaa kan meeshaan manaaf siimboo hin kennin tokkomtuu hin jiru. Kiyya kan manni baay'ee guttaadha. Isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa mana kan namaa ijaaru Waaqayyoodha. Waaqayyoon mana egaa kan nama keessa ta'e namaa ijaara. Mana ijaarrachuun baay'ee rakkisaa ta'us maaliif hojjettan egaa kan manni kiyya kaarta pilaanii hin qabu. Isiniin jedhaa gamanumaanii manni kee xiqqaadha. Warri naan jettan haara'oo taataniifan. Warri tanaan duraa isinitti meen turree waliin turree jalqaba manni maal fakkaataa amma maalirraa akka jiru hundaayyuu waliin haasa'aa turre. Warra addisiifin manni kiyya akkam akka xiqqaa ta'e isinitti dubbachuu fidha malee jechuudha akkuma tana. Egaa kammoo gaafa sagaleen koonaa baname sirriitti wajjin haasofna meeshaalee addisiiwwaniin jiru. Meeshaalee haarawaa qabaddee dhufu akkasuma immoo ayyaana kanaan meeshaaleen ijoollee baay'ee bahanni jiru. Waan ta'eef viidiyoo kana sheer godhaa warroonni biraanis gaa'in isiniin jedha. Sababbiin isaa waan itti fayyadamuu qabdan itti fayyadama. Akkasuma hoo isinis itti fayyadamuu baattan immoo obboleewwan keessan biraan gaha. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa gaafa biraa immoo yaada saba qabaattan koomentii keessan seenee nan dubbisa. Akkuma dura isiniin jedhe ani koomentii dubbisu baay'ee nama jaalatudha. Koomentiin keessanis hedduu namatti tola. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Egaa baay'een isin jaalladha baay'ee isin kabajaa bakka jirtatti nagaa naa ta'aa. Baay'ee.